Harka fuunii ashamaa akkam jirtu hordoftoota madda walaabuu YouTube hundi keessanuu baga nagaa taatan. Egaa aras viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoo baay'ee bareedduu ta'e takka qabadhiisniif dhiyaadhe. Innis maal seetu WhatsApp irratti namoonni barreeffamas ta'e akkasumas suuraa sagalee wantoota akka audio adda addaa viidiyoo achirratti nuuf ergan yeroo delete godhan akkamitti arguu dandeenya? Namni sun yoo delete godhe akkamitti bilbila keenya irratti save godhuu dandeenya kan jedhu isin garsiisa jechuudha. Irra hedduun keenya kan beeknu WhatsApp irratti namoonni hedduun barreeffama kanaan dura barreeffama qofaan kan beeknu barreeffama yeroo namni nu barreesse namni sun yoo delete godhe akkamitti save godhuu dandeenya kan jedhu hedduun keenya ni beekna jechuudha. Kanarraa kun immoo viidiyoo sagalee akkasuma immoo audioowwan adda addaa wantoota hedduu achirratti waan ergamu hundaa save kan godhu jechuudha. Jalqabarra namoonni channel kiyya haaraa jirtan viidiyoo kana darbuun dura channel kiyya subscribe godhaa. Iddoo subscribe madda walaabuu YouTube jettanii YouTube keessanitti erga search gootanii booda mallattoo subscribe jettee jirtu kanarratti yeroo tokko tuqxu achi booda iddoo bilbilaa kana gubbaa kanatti tuquun all ta'etu kanarratti tuqxu jechuudha. Viidiyoowwan hedduudha kana sirra gadhiise keessa galuun irraa fayyadamaa jechuudha. Viidiyoowwan hedduu gaarii ta'e tokko as keessatti ni argattu. Baay'ee tokko wantoota nama barsiisan as keessaa ni argattu jedhee yaada jechuudha. Wantoota isin rakkisee wantoota isin dhibe as keessatti ni argattu jechuudha. Egaa kallattii gara barnootichaatti yoo dabarru jalqabarra Google Play Store keessan keessa galuun ni barreessitu gubbaa kanarratti maal jettanii barreessitanii what's remover jettanii what's removed plus haala kanaan yeroonis ni bahe download gootu jechuudha. Nama download godhee jira waan ta'eef anama open godhee isin garsiisa. Egaa haala kanaan download goonii kaanee iddoo accept keessa gallee kaanee jechuudha. Accept jalaa kanarratti tuqnam. Egas booda asirratti select your app jedhu kana app kan kee barbaade kan irratti save godhuu barbaaddu kun WhatsApp gubbaa kanarratti right erga goone kaane iddoo next jalaa kanarratti tuqne jechuudha. Isa kana asirratti maal waa'ee app kana jechuudha. Asirratti viidiyoo asirra haala argaa jirtan kanaan akkasuma muuziqaa audio adda addaa jechuudha. Akkasuma viidiyoo suuraa sagaleewwan wantoota hedduudha jechuudha. Appiin kun kan save godhu iddoo yes jedhu jalaa kanarratti tuqxanii egas booda allow ta'etti tuqxu. Aganni banatu nutti ni eegne jechuudha. Kun haala kanaan banamee jira jechuudha. Asirratti kun haala argaa jirtan kanaan show everything wanta hundaa kan garsiisuudha jechuudha. Wanta hundumaa kan garsiisuudha jechuudha asirratti. Asirratti jechuudha wanti hunduu kan sagalees ta'ee suuraa wantoota hedduu asirratti kan argattan. Fakkeenyaaf mee WhatsApp irra gallee namaan yoo namni wanta na barreesse yoo ni delete godhe akkamii arguu danda'a ka jedhu isin garsiisa jechuudha WhatsApp biraatiin. Fakkeenyaaf barreeffamaan haa barreessnu. Akkasuma haala argaa jirtan kanaan WhatsApp kiyya keessa galee isin garsiisa jechuudha. WhatsApp irra yoo gallu kunoo ergaan nu dhufee jira gubbaa kanarra yoo argitu namni kun lakkoofsa kanaan naaf ergee jira jechuudha. Haala kanaan yeroo laaltan kunoo sagalee fi barreeffama sagalee akkasuma immoo wantoota adda addaa wantoota biraa kan ergu jechuudha. Akkasuma suuraas dabalatee viidiyoowwan adda addaa waan barbaadan jechuudha. Mee namni kun yoo delete godhe akkamii arguu danda'a ka jedhu isin garsiisa jechuudha. Haala argaa jirtan kanaan kunoo barreeffamas ta'ee sagaleen delete ta'aa jira jechuudha. Kunoo haala amma argaa jirtan kanaan kunoo dhumee jira jechuudha. So haala kamiin argina ka jedhu aappii sanirra galla jechuudha. Aappii sanirra gallee isin garsiisa. Aappii sanirra yeroo gallu haala kanaan nu bana jechuudha. Kunoo achirratti reefoonti nuuf ergame sun kunoo haala kanaan jira. Asirratti immoo kunoo sagaleedha jechuudha. Inni kuni kunoo asirratti jechuudha. Barreeffama akkasuma barreeffama reefoonaaf barreesse sagalee fi akkasuma immoo stiikarii wantoota inni naaf erge jechuudha. So haala kanaan asirratti wantoota hedduu argachuu dandeessudha. Iddoon kun WhatsApp akkasuma immoo kun detected kan delete ta'e asirra save godhe jechuudha. So haala kanaan hedduu irraa fayyadamuu dandeettu hedduu waan namatti tolu tokkodha. Appiin kun baay'ee tokko natti tolaan isiniif dhiyeessee egaa namoonni channel kiyyaaf haaraa jirtan irra deebi'ee isin gaafadhaa subscribe godhuu hin dagatinaa. Akkasuma viidiyoon kun yoo isinitti tole like godhaa hiriyoota teessanis affeeruu hin dagatinaa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha. Barnoonni irraa kun ammoo akka isinitti tolu.